رب سألناك الخير في الدارين بفضل رفقك يا قاهر الكون. رب سألناك الخير في الدارين بفضل رفقك يا قاهر الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب سألناك الخير في الشمال الدارين جارة توتا في كايبا كبجم توتا كنا كان يكيس بي على نجين كمجتن تسنا كبجتا أنتنا أجندة هارا ولا كأني بسم الله الرحمن الرحيم. وان خير كبجتا isin summa daga jettan ummanni kenya kambiya keessa fi kambiya ala jiru hundumtu rakko hamtu keessa jira waan ta'eef isi kana jin amma keessa jiru kun ji'a rahmataati wa awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu minan nar san keessa jira ji'a badin hundi namaa dhiifamtee khairin gaggaarin namaa katabantu kanaaf ilmaan oromoo kan baha jirtu kan dhiha jirtu kan kaabaa fi kibba jirtu hundi keetu bakkuma jirtutti rabbii kee jala harka qabadhu jecha suni maali musiibaan amma addunyaa girgireessaa yookiin shororkeessaa jiru kuni du'aa itanaa nurraa ka'a ji'a rahmataa kana keessa yoo rabbii keenya kan jala harka qabanne nurraa qabuu danda'a. Falli jiru isa kana rabbii keenyatti harka deeffanne badii teenna hundaa rabbiin jala harka qabanne akka inni nuuf araaramee dhibee guddaa addunyaa shororkeessa kan nurraa kaasu abdii du'aayitiin yookiin kadhannaa jajjabduun kan muslimas ta'e kan amantaa kamuu ka jiraatu taate amantaa makeetiin rabbii kee jala yoo harka qabatte rabbiin dhibee kan faletti kaa'e maaliif jennaan isatu buuse isatu kaasa danda'a waan fedhe gochuu danda'a rabbiin osoo ummanni faranjootaa yookiin ummanni gurguddaan saayikoolojii yookiin saayinstootaan guddanne jedhu dhibee dawaan qabne kana nutti gabbuuse nu rakkisaa jira. Kanaaf ilmaan oromoo kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jiru hundi keessanuu kan dhiiras ta'e kan shamaras ta'e hundi keessanuu bakkuma jirtanitti rabbii keessan jala harka qabachaa jiini kun ji'a rahmataati. Ji'a badiin hundi itti namaa dhiifamtu. Ji'a khayrii gurguddoon itti nama katabamtu. Kanaaf hundi keessanuu bakkuma jirtanitti rabbii keessan jala harka qabadha. Caaltuun du'aa rabbiitti kadhannaa rabbiitti kan dhiiras ta'e kan dhalas ta'e kan shamaras ta'e rabbii keenya jala yoo harka qabanne rabbii gafuuruu rahiim nu dhiisuu danda'a. Badii teenya tadabritee fi taganaa dhuftullee ji'a kana keessa khayrii gurguddootu nama katabama. Kanaaf Oromooti kan dhiiras ta'e kan dhalas ta'e bakkuma jirtanitti rabbii keessan kadhaatti akka rabbiin dhibee kana nurraa kaasee biyya teenya rakkoo siyaasaa ta'innaa rakkoo diinagdee ta'innaa rakkoo biroo hundaan akka rabbiin nu ijaare ka biyya keessa jiruu fi ka biyya keessa hin jirre hundaa'u biyya teenyatti nagaa buuse jireenya keenya kan biyya alaa keessa jiru hundaa'u bakka jirrutti nagaa nu buuse akka rabbiin biyya teenya nagaa godhee biyya teenyatti nu galchu du'aa godhaa warroonni biyya ambaa keessatti rakkachaa jirtanillee bakkuma jirtanitti du'aa godhadhaa rabbii keessa kadhadhaa. Kanaaf rabbiin dhibee buusee dawaan isaa kadhannaa fi du'aa jajjabdu du'aa isu yoon kadhatamti ji'a ramadaana kana keessa ji'a rahmataa kana keessa. Kanaaf hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti rabbii keessan kadhadhaa jecha warroonni yuutuubii koo abdii show jedhu sabiskiraayib naa gootan galatooma. Warroonni yuutuubii kiyya sabiskiraayib naa godhin bakkuma jirtanitti sabiskiraayib share like gochuun na gargaara. Oromoon wal qaba wal malee maal qabna wal jajjabeessuu qabna bakka hundattuu harka wal haa qaban rakkoo dhufte hundaa harka wal qabannee tokkummaan keessa haa dabarru. Kanaaf bakkuma jirtanitti naaf jiraadha isin jaaladha isin kabaja bakkuma jirtanitti nagaa isin hawwa. Oromootoo na keessa jirtan bakka kamittuu dhiiras ta'e dhalas ta'e rabbiin rakkoo tana hunda keessa nu haa baasu isiniin jecha akka furmaata nuu fidu abdiin qabna. Kanaaf caaltuun ji'a tana keessa hundi keetu du'aa godhadhu. Waan akkasiitti warroonni yuutuub chaanaalii kee sabiskiraayib naa gootan galatoomaa hedduu isin jaaladha. Warroonni yuutuubii koo yuutuub chaanaalii kee sabiskiraayib naaf hin godhin abdii shawka jedhu sabiskiraayib naa godhaa na jajjabeessa
anis keessan isinis ki hundumti ko keessa koo jirtanii kan hundaafuu waan jirtu tana rakkoo addunyaa shoror keessaa jirtu tana rabbiin akka nurraa kaasu bakkuma jirtanitti du'aa walii godha. Kanaaf galatoomaa isin jaalladha. irra khayri ummataa keessatti wal gahe dubbiin asii kahe hidhaaf bahee fiixaani bifadli rifqika yaa qaahira alkawni jalqab lobbolummaa harkaanuma keessa miija qalbiitiin laala yaabboleessa shaadata inni taane salaani lammeessa salaanni jamahaa jaaluun sadarkaansa 27 ta'uun sababa obboleessa.